Daawwattoota nageenya keenya bakka jirtanitti isin qabu hagayyaa 24,2026 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan gara biyyaatti deebifamuun dhaga'ame. Lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 2,494 gara biyyaatti deebi'aniiru jedhe Ministeerri Dhimma Dubartootaa fi Hawaasummaa. Balalii marsaa 12ffaa taasifameen dhiironni 2,312, dubartoonni 163 fi daa'imman reefuu dhalatan gara biyyaatti deebi'uun ibsameera. Fulbaana 15 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee hojii lammiilee gara biyyaatti deebisuuf hojjetameen haga ammaatti lammiileen 96,500 gara biyyaatti deebisuun danda'ameera. Godaansa seeraan alaa ittisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiraniin cinatti lammiilee gara biyyaatti deebi'aniif hordoffii fi deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuun hojiileen maatii isaanii waliin wal quunnamsiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun hojjetamuu cimee kan itti fufu ta'uu ministeerichi ibseera. Balaa tiraafikaa magaalaa Finfinneetti mudateen lubbuun namaa darbe. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 6 battalatti darbeera. Kutaa magaalichaa aanaa 11 naannawaa mana kiristaanaa Qiddist Kidaanee Mihirat jedhamutti balaa sanaan lubbuun namoota 6 darbuu dabalatee miidhaan qaama salphaa haga cimaatti qaqqabeeraa jedhe poolisiin magaalaa Finfinnee fuula Facebook isaa irratti maxxanseen. Balaan tiraafikaa sun kan mudate har'a hagayyaa 24,2026 ganama sa'aatii 1:50 irratti konkolaataa minibaasii Koyyee Faccee irraa gara Gooroo imalaa tureen iskaabaatirii daandii irratti bobba'ee ture irraa meeshaan konkolaataa minibaasii irratti kufuun imaltoota keessa turan keessa namoota 6 ajjeeseera. Haleellaa diroonii Maqalee bakkoota lamatti raawwatameen lubbuu namaarra miidhaan qaqqabuun dhaga'ame. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay kan taate Maqaleetti hagayyaa 14,2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti haleellaan diroonii 2 raawwatamuun gabaafame. Hospitaalli Ispeeshaalaayizidii Aayidar haleellaa sanaan kanneen miidhaman 13 wallaanaa jiraachuu beeksise. Haleellaa jalqabaa kutaa magaalaa Hawiiltii ganda Moomonaa naannoo Bataskaana Qulqulluu Maariyaamitti giddugaleessa godhachuun mana jireenyaa irratti raawwatamuun gabaafame. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Tigraay jalqaba maanguddoonni 2 fi daa'imman 2 miidhaan irra ga'e yaalaaf gara hospitaalaatti fudhatamuu isaanii ibsee ture. Haa ta'u malee dhiyeenya kana kutaan tajaajila ariifachiisaa hospitaala Aayidar akka beeksisetti haleellaa diroonii naannoo jireenyaa Daa'iroo Maqaleetti raawwatameen namoota miidhaman 13 wallaanaa jiraachuu ibseera. Miidhamtoonni maanguddootaa fi daa'imman dabalatan sun gara yaala waliigalaa fi yaala operaasiyoonaaf gara sa'aatii 5 walakkaatti gara hospitaala ga'aniiru. Haleellaa diroonii inni lammaffaan magaalaa Maqalee naannoo Kohaahitiitti yeroo raawwatamu miidhaan haleellaa sanaan ga'e haga oduun kun qophaa'etti wanti dhaga'amee hin jiru. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Tigraay mootummaan federaalaa haleellaa kana raawwateera jechuu kan himate yoo ta'u sodaa haleellaan dabalataa raawwatamuu danda'a jedhuun jiraattonni of eeggannoo guddaa akka taasisan dhaameera. Mootummaan federaalaa haleellaa jedhame sanaaf itti gaafatamummaa hin fudhanne himata irratti dhiyaateefis deebii hin kennine. Kibxata hagayyaa 18,2026 magaalaa Maqaleetti dhiyaatee haleellaan diroonii raawwatamu odeeffannoon ni agarsiisu. BBC'n abbootii taayitaa bulchiinsa naannichaa fi ijaan kan argan wabeeffachuun akka gabaasetti haleellaa sanaan namni tokko yoo ajjeefamu namni biraan madaa'eera. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaas haleellaa kana irra ifatti hin amanne yookaan raawwachuusaa hin mirkaneessine. Haleellaawwan diroonii sun kan raawwataman walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi abbootii taayitaa Tigraay gidduutti yeroo wal balaaleffannaan haaraa cimaa jiru keessatti yoo ta'u waliigaltee Piriitooriyaa isa waraana 2013 haga 2015 dhaabee booda ammas haalli kun gara waraanaatti deebisuu danda'a sodaan jedhu uumee jira.